Ooyiruu jira shankoorri inni ergamaa kun. Naannoo dura jira shankoorri jedhe waan kanaa. Shankoora muuzii amma muuzaan isin jalaa badaa shankoora muuzii paappaayee maal kabii. Injira kunneen jira shankoora qofa. Gurraachi fulfa baay'eedha. Hara baqqaan kolfamu. Neetworkiin asitti dalagaa fakkaatu las dalagaa. Yaa man dalaga maashaallah. Nama irra bilbilu jira na fakkaate maakii hedduu baasaara neetworkiinis. Annaa meena dhisi. Asu. Kamati akkamitti? Yaa amma hojjetee neetworkiin. Hojjeteera. Yaa nama sirra bilbilaa jira inni barnu akkanumatti meena dhiisii waliin haasa'u jirraayyuu. Silkiin illee na bilbilamuu jirti garuu amma fitadhee hin jira dhumatee jira dubbadha. Nuuraa ta'uu yoom fuutu? Yoom afur dhumee yoom akka fuudhu barbaada. Fageessin qaboriif ta'an tana godhu. Inshallah ilaallamee ilaalla akka jaartiin argamteetti amma jaartiin dhaabamte. Nutti cabsanii. Gambarri jiraanan ta'e lafa akkasii kun. Amma itti fuunaa. Amma anumaan sarraan isaa. Yeroo ibsaan fuudhee yeroo itti aanutti nuuratu fuudha. Inshallah. Maakiin akka aadaa baaleetti. Wanni gamataa buraatu dhukkuu qabattee dhufti. Haadha jaalaati jecha haadha jaalaataati. Maal jetta makkuush? Inshallah. Maaliif jirta baddee barati? Ati yoom hin deemtu biyya deemree? Ana? Ani inshallah 2035 haga 36 abdii rabbiitiin. Ilma keenyas taqabbala gaagaabsa. Itoophiyaan bara 2017 keessa jirti. Ta Itoophiyaa baanta mootan baanta. Jennuma tana baana. Biyaansi waggama 7-8 booda inshallah. Itoophiyaan ni jirti gissan. Yoo achi asitti hin gubatin jetta karoora amma irra jirtu karaan. Ay ilma keenyas taqabbala gaafal eerpoortii dhagaa asu miinarisi. Rakkinnan qabu gaafas anu namni taqabbalu barbaadu adda galaa gaafas kaazaraan. Namnu na beekaa Allah labsi shakke namnus beekaa giisan. Amma na beekan isaan adagate arbish. Mee viidiyoon baay'ati anus dagadhee jira bar sagalee kee bicha beeka. Dur bar kaleen irraan ta'in Shimallis Abdiisaa kana fa'aa waliin bar qabsanuu irra turre. Shongoora nyaata turtan qabsuun keessa silaa waayyaatudha. Shimallis Abdiisaa waliin qabsaa turte inni beeksisi beekara akkas taanaan. Nabe no nami baay'ee asin nam beeku malee nami gariin na beekana. Shimallis garuu ani xiqqishoo itti aareetiin jiraa bar. No itti mufatin haaluma jiru isaati nyaata irraan fagaatuun. Wal shallamaa hin oliin Ingilizii waliin obbisaan biinaa jee bar. Iya jaraan huccisiiftan. Nu hiccisiistan. Isaan callee. Mootummaa keenya. Mootummaa keenya. Isin hin dubbatin haaraa hin haasayin. Kuma deebisii bara. Shimallis. Yaa jechuun Shimallis jechuun nama ajaa'ibaati. Shimallis jechuun nama seenaagaa nama ajaa'ibaa nama bakka beestidha. Bakkisha. Wal bira artan isa? Gurur jira barbiyyoon jira jarri adama jira. Wallaan sabda. Wallahi wal bira jirru as dalagaadhaaf dalagaa irra jira waan ta'eef sanis bira afneeti. Okay, anke last gara-gara nama tokko keessa gara-gara jirtan seera wata jarri mana keessa olii gayyaa yaatu. Waliin jiru zara bira jirru no asuma jirru biyyoo jirru no roobee natti fira dalagaatti jira waan ta'eef sama sanii dalagaa isra deemnee. Ora kattoon sun jira? Injera.
Ibsaa achi finnee turre guyyaa sadii dura. Wallahi. Wallahi hin jira. Antee bombolinos yoo nama gadhiisan nama qaqaanaa qaqal'aa kana lafaan hin dahaar. Hin jira. Hedduu tokko nuyyuu dagannee irraa saawuf isaa deemne. No nuuran dur wattachi gara nu garraa itti gadhuufnu achi jira mireenni wattanu achi dhufnu muluu koottaa gara isin fidaadhe achi nu fidameedha. Kattoo nu fida fuulee koottaa bakka ajaa'ibaa isin fidan jedhee. Watta dhufni dinnichi laaxamee nama eegaa sima bifa qayyara ta'e jenneen kaabin watettenne. Gizee biyya jiru keessa waliin deemne waggaa qalama kuusa didduu kadii jecha. Sanni yaarata. Eegada finnee deemnee. Gadhee jira gara waliin deemne waggaa kuusa dhimma maal dura. Yaa wanni guddaadha. Hedduu tokko wanni duraan laayifii duraan keessa dabarsite. Amma san yeroo iskuula fa'aa barannu maal kana deemaa turreemi bakka san. Amma yoo deemtee waan akkasii san gootuu nama achi teessanii nyaata san achi fayyadamu maal kana yoo argitu hedduu tokko sitti tola malee. Banne warafaan isaatu warafaa dhiqqee durdas nama eddaa duraan. Yaa hedduu tokko. Akkush. Wayyee. Rakkisami konneshiniin? Laa konnekshin amma sirraa bilbila tokko na rakkisu jira isaanii fi bar. Keessaatti bu'ifiin sirraa yoo sididi. No bilbila wahii tokko. As baatee Itoophiyaa seentii dhiisii ittiin bu'inati. Nutti as baata. Roobira kosee. Maaliif jirtan duuba akka biraa biyyi akkam biyyi nagee qabdimi? Alhamdulillah akka gaarii bareedudha. Wanna isiyan. Biyyi nagaa qabdi jaangaa. Biyyi nagaa qabdi jaangaa. Isi biyya teena nagaan qabduun waan afamuuziidhaan isin eeganfaa isiniif fakkaataami. Barn wallahi amma nama gizeen as taa'u Itoophiyaan bakka biyya yoo namni akka gabbee lax nama godhaniin minishaan tun namaan deemtu nama isaa sanatti jechuun Isi shaanillee gaafa wala ofirra lallaala bakka dhiisimee kolfaan nuuf fixee. Ani amma baatii lama booda soomana booda dhufuuf deema beeytanii. Yoon awwaata katee biyyi yoon ani waatee biyyi nagaa qabdu. Yoon waan hin ta'in jiru dhufeen jechuun ragaa baa biyyi nagaa akka qabdu. Ani amma baay'ee. Ibsama gaafadhu biyyi teena nagaa birattu waa qabdi. Belisa. Nagaa bigeenya qabdi. Itoophiyaa keessatti tolooltummaadhaan wanni ati silaa hin argattee yaaddu dhiitoo milishaa bichaadhaan dhugaadha. Suni akkuma jirutti ta'ee awwala irratti kaasuni ka argattu awwala irratti lakkoofsa tokkorra jira dhiitichoon milishaa. Akka dhuftanii milkooytami san. Jechuun magaalaa keessatti illee nama dhiitamoo? Ara milishaan ammaa sana xaltee jirti garuu kan nama dhiittu hin jiru. Milishaa jechuun bara waqaan nama hawwachiisti. Dhiituu dhiisteerti milishaan amma. Makkuush bar dhiitoo agarii takka osoo argite. Jechuun akkuma baraan jiru gaariin illee nama jira biyya keessa. Amma xiqqoo kan nama dhidhiittu milishaa qaama isaanii keessa seelii harree qaban hin jiraami akkasiifaa nama dhidhiitan malee dhiisteerti milishaan nama dhiitu. Jechuun lafaa kaanii wayi nama dhiitan irra namni waa balleesse malee. Namni kennallee yoon dhiitamin desin jedhuun kararra deemuun desin jedhuun yoon dhiitamin. Akkamitti? Hin jiraami namni tokko yoon dhiitamin hin dabbaraan iyyuu malee guyyarra. Oi, ala keessa deddeemuu kun xiqqoo si dabbare. Namni akka makartaa fi ammataa keessa dhahamee guddate bara. Namni makartaa fi ammataa keessa dhahamaa guddate dhahamuu fedhe bikkuma deemtu. Si dabbare. Yaqaan dhiitamuu lakkoofsi qabdaa fi akka siyaasessa jirtu. Nuti amma bishaan
Joomina milishaan illee fayyadamuu jammarteetti eeggadha waan hamaan dubbatina. Nusi koomantii wayii ka tokko kennee jira us shufeera baajaajii siin jira tokko. Akka jedhu Ati shufeeraa? Abdaan kun hin beeku malee jabboo jedhiin. Shufeerri baajaajii gisee hedduu milishaa hojii balaa harka waan ta'eef xanqa qaban. San jedhaarani. Dabarsitee na kennaa jirta moo ati amma akka miree eenyu ni qaba? Gisee baajaajii ooftu gaafa isaan dhuman isinii jeen isinii ennaan isinii. Normaal noo jedha maqaan isaa normaal noo mucaa Oromoodha. Hin beeku malee ani waan irra koree maraa hima oofaa shufeera waa maraati. Inni baajaajii marra na arge. Ajjiranii jiranii milishaa. Wallahi. Bakka komaandandeetii nama waan takka fileen iyyuu ooftaa. Ni'maa rabbiin naa kenne alhamdulillahi waan irra koree maraa hima oofaan. Mashallah. Gaarii of jalaa qabdi. Suuraa gaariin kee tokko akkam ta'e? Biqilchaa kenneef shufeera akka ta'e. Inkireessi ta'e? Nuuraan amma areedallee baasee xiqqoo umriin isaallee deemee jennaan ijoollee safaraa dalaysiisa. Maashaallah nama jaamtu fannu. Namni wata biriin achi deemtu akkasuma godhu. Xurataa bahe xurataa. Makush. Wayii. Akkami fiyaatti nagaa keetii? Nagaan qabuun alhamdulillah fayyaa. Maal fakkaata? Wallaahi jirra kunoo. Diimtuma tana diimtuma argitu tana. Maal fakkaataa biyya? Meena dhiisii. Maqaa kana yoo jijjiiratta garuu. A'uudhu billah. Allah yoo achitti maqaa namaa qayyaran malee achi asitti man qayyaran. Taaziyaa kami yoo ka taaziyaa deemtaa jedhatte. Taaziyaa deemtaa sin jechaa jira. Taaziyaa maal godhani? Sargii faana yaame. Taaziyaadhaa maal godha? Na boochisuu fi harmuqqanyaan kun. No, kontiraata taaziyaa deemtaadhaan. Okay, yaa. Taaziyaa maal godha buleessoo muqqanyaan kun? Kontiraata kasii hojiidha maal si gahe? Atis baay'ee. Hojuma sanuu bakka taaziyaa tanan sodaadhaanii. Yoo kama dhugaa bar warri shufeeraa kunillee gaafa namni waa ta'ee dhukkubsate faa kontiraata waaman bar birrii yoo birrii xiqqishuun deemte qaralleen guddifattee ergaafas. Amma taaziyaa tun hin faati itti guddatuu qabdee iyyuu malee kama hin beekne namuma hin beekne kanaaf deemee booyuun isaa waan hin oolleef. Dur rabbi nu adiisu malee karaa san shaqqallannee guluuf naarma toora rabbaane. Inna ammata keenya sin jaalladha. Warra funallee nu bira sa'aatii deeme. Magush. Qaamni isin bira. Ati lana garuu tiraas immaan ati itti hirkatteeyyuu hirribaa miti waan biraatu namatti hin fida buleessoo. Hirriba si qabe mee wallaahi jedhi hirriba na qabe jedhi mee. Sa'aatii torba beekee isaa. Ay wanni kana uf duubaa fuudhi mee ka boraafatte kana fuudhiiti akka hirribni si qabu laalta. Maakina argitus jechuun kana bar sarpiraayizii finnee fi asumaan alaaltuu barbaanneeti malee. Miqqanya kunuun bareedaa. Argii barbaannaate maashaallah dha wallaahi. Riyaan gachuu fi arti kirooshan fakkaatan. Shaarukii fi Ashwaariyaa fakkaatan. Ashwaariyaa fi arti kirooshan. Ati garuu. Ati shufeeruma baay'ee qofa garuu. Waan ani oofne hin jiru maaki.
Apa sih badan dari? Saya mesti badan dari. Ayo lagi. Atau. Garuu mucaan irraa miitan irta mucaa seera waa nyaachisaan jirtanii ora. Eenyuun ibsaa moo? Ibsaa nyaachisaan jirtan mucaan laafee jira. Waan duraan biyya Ati dammoo nyaachisnee yoo akkuma achii dhufe sanitti asii achi illee deebi'ee waan hin taane kaasu namni maal nuun jedha mucaan jijjiiramuu qaba nuun jennaan bar qal'isnee jijjiiruufi. Aanqoo baasa.